Maqaa Abbaa, maqaa Ilmaa, maqaa Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokkoon. Ameen. Sinkisaara ji'a Onkololeessaa, Onkololeessa 3. Guyyaa kanatti hangafoota Phaaphaasotaaf 51ffaa kan ta'e hangafti Phaaphaasii Iskindiriyaa Qulqullichi Abbaa Simi'oon ni boqote. Abbaan kun namoota gurguddoo Iskindiriyaa amantaa qajeeltuu hordofan irraa dhalatan. Innis ijoollummaa isaatti aannan amantaa dhugee guddate. Kanaafis barumsa mana kiristaanaa barate. Uffata moloksummaa uffachuuf gara kawaala Asqeexis deemuun isaa dursee hangafa Phaaphaasii kan ture kawaala Abbaa Yaaqoobitti aangoo monoksummaa fudhate. Yeroodhaa gara yerootti qabsuura dabaluun foon isaa dadhabsiisaa baay'isee qabsuuruun achuma jiraate. Abbaa Maqaars lammaffaan erga hangafa Phaaphaasii ta'ee muudameen booda sababa cimina wareegamummaa fi tajaajila Abbaa Simi'oon arguun Abbaa Yaaqoob bira fudhate. Isa tajaajilaas isa bira jiraate. Yeroo Abbaa Maqaars boqotetti Abbaa Yaaqoob muudame. Yeroo kanatti isa tajaajilaa Abbaa Yaaqoob waliin jiraate. Sana boodas Abbaa Yaaqoob yeroo boqotetti luboonni, episkooposonnii fi namoonni gurguddoon biyyichaa hunduu Abbaa Simi'ooniin filatan. Hojii bu'aa qabeessaa fi bareedduu isaa yeroo hangafa Phaaphaasotaa lamaan kana bira turetti waan hubataniif jaalalli Waaqayyoo isaan kakaasee teessoo Wangeelaawii Maarqos irratti hangafa Phaaphaasii taasisuun muudanii. Kana boodas aangoo isaatti jabaatee deemsa gaarii deemuun Waaqayyoon tajaajile. Seera amantaa eegsisuun hordoftoota Kiristoos tikse. Bara aangoo isaattis manni kiristaanaa nageenyaa fi naamusaan jiraatte. Kana boodas miilli isaa waan baay'ee isa dhukkubeef Waaqayyo dhukkuba kanarraa akka isa boqachiisu kadhate. Ulfinni isaaf haa ta'uutii Gooftaan keenyas kadhannaa isaa dhagahee kabajaa fi jaalalaan isa boqochiise. Yeroo aangoo irra tures ji'a 5 fi guyyaa 15dha. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nunis kadhannaa abbaa kanaan nu haa fayyisu. Eebbisaa bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen. Guyyaa kanatti yaadannoo dhuga ba'umsaa Haddis Giyoorgistu ta'e. Lammaffaas yaadannoo Nahiwaa, Meqaaris, Taa'oofilaa, Awomeeraa fi yaadannoo hangafoota Phaaphaasotaa Armaniyaa Abbaa Giyoorgisidha. Kana malees yaadannoo intala mooticha Arqeediyoos ilma Tewodaasiyoos guddichaa qulqulleettii Taa'oodiraati. Eebbisaanii bara baraan nu waliin haa jiraatu. Ameen.